قتل إسرائيلي وأصيب آخرون بجروح في انفجار طائرة مسيرة في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن السلاح قتل إسرائيلي وأصيب آخرون بجروح في انفجار هز شارع بن يهودا في تل أبيب وسط مع أسلحتنا، وأننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو. oduu ammee qabna ansaaronni yemanoota magaalaa teelaaviv miila tokkoon dhaaban lubbuun namootaatis dabre israa'el mul'ii cittee jirti. hawtiin diroonii jaffa jedhamu haarawaan ayiran doomi israa'elotaa cabsee akkuma dhaadate walakkeessa israa'eliidha shakak godheetiin ganamaan teelaaviv wacutti jirti. maaltu ta'e? aljaziiraan, alarabiyaan, miidiyaaleen idila addunyaa breaking newsiin gadi bahanii jiran itti dhiyaadha. منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب، وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة. مجاهدوتا كنا غازا رتي دغوغما جراني چالسني هر اس بورس انتنو تركام في برباچسوف هم نودان دامي إذن ربيتين فدچو اتفوفنا كنا جل مرانيت بيكو قبن كاليسا همني توري إلاما كنا هنگ تلابيبتي ديمو داندينيا كنا كم بيكو قبن warra tsiyoonota, warra yahudota, warra karaa maletti qe'ee namaarratti daa'imman akka barbaadan, dhiiga dhangalaasan dubartoota akka barbaadan qaaneessanii fi qe'ee namaa barbadeessaniif nutis tokko jenneet eegallee jirra. nuti ansaaronni yemanii tarkaanfii keenya galoo galaanarraa gara walakkeessa magaalota diinaaf teessoo isaaniirratti fulleeffannee jirra. haleellaa diroonii miidhaa guddaa teelaaviivitti irra dhaqqabsiiseefis humni hawtii yemanoota itti gaafatamummaa fudhata. obboleewwan kiyya mujaahidoota kan rakkachaa jirtan, kan dararaa keessa jirtan, kan qe'ee malee jirtan, nuti hadhaa isin agartan isin wajjin dhandhamuudhaaf qophiidha. diinonni keenya yoomillee hin qaanoftan, cubbuu dalaydaniif yoomillee hin salphattan. salphachuu ammoo rabbi qabna, dhugaa qabna, humnas isinitti qabna. akkuma galaana isin agabsine qe'ee isin teettanis jiruu isin dhogguun dirqama. kan isin dhiisuu dandeenyu hanga warra qe'ee baastan qe'eetti deebistanii fi gubaa ibiddaa halkanii guyyaa obboleewwan mujaahidoota Falasxiin irratti taasiftan. itti gaafatummaa dhibbaan dhibbatti fudhanna. haleellaan cimee itti fufa. ansaarota yemanii jedhan kabajamtoota hordoftoota keenya Yahyaa Sarenii dubbi hima qondaala waraana hawtii yemanootaati. haleellaan dirooniiwwanii osoo Israa'el quban qabne magaalaa guddittii teelaaviivitti lubbuu namas galaafateetiin akkasumas dhaabbii tokkos barbadeessuun dhagahamee jira. al arabiyaa irraa, al jaziiraa irraa erga dhageeffattanii booda qophii keenya balballoomitiin walitti deebina. قتل إسرائيلي وأصيب آخرون بجروح في انفجار طائرة مسيرة في شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن السلاح قتل إسرائيلي وأصيب آخرون بجروح في انفجار هز شارع بن يهودا في تل أبيب وسط إسرائيل. وفيما قال الإرباك، وواضح بأن هذا التطور في مسار ما تصفه إسرائيل الحرب على gama biraatiin akka maddeen ibsanitti hizboollaan ibidda cimaa qabsiiseetiin teelaaviiviin miila tokko yoo dhabu, humnoonni islaamik rizistaansi kan iraaqitti argaman ammoo magaalaa haifaa laboobaa buluu fi hamaas ammoo kutaa kaaninuus irraa humnoota israa'elii cabsee baasuun dhagahamee addunyaan amanuuf bita galtee jirti. kabajamtoota hordoftoota keenya, akkasumas humni libaanan rizistaansi jedhamu kutaa qaariyoot shimoonaa irratti diippoo guddaa loltoota israa'elii haleeluun dhagahamee jira. odeeffannoo kanaa fi kanneen biroos jala buunee isiniif kan galaalchinu ta'a. hangasitti laayik sheer gochuun waliif qoqqoodaa. injifannoon warra haqaa mujaahidotaaf caayaa niws تكنولوجي. مشاهدينا إلى هذه الكلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. المقاومة في غزة في 7 أشهر